Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri barnootaa fi Ministeerri barnootaa Xaaliyaanii waliin damee leenjii barnootaa irratti waloodhaan hojjechuudhaaf waliigaltee walta'iinsaa mallatteesseera. Waliigaltichas Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi gita isaanii Juuseppee Vaaldaayitaaraan mallatteessaniiru. Sirnicha irratti Piroofeesar Biraanuu Naggaan akka jedhanitti manni hojii ministeerichaa riifoormiiwwan gaggeessaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Juuseppee Vaaldaayitaaraa gama isaaniitiin Xaaliyaaniin leenjii teeknikaa fi ogummaadhaan afaanii fi aadaadhaan akkasumas waljijjiirraa barnootaa fi barsiisotaa irratti ministeerichaa waliin walta'iinsaan hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu ibsanii jiru. Sanadi waliigaltee mallatteeffames walta'iinsa barnootaa fi leenjii biyyootaa gidduutti taasifamu gara sadarkaa caalutti guddisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Fulbaana bara 2014 irraa kaasee deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan obbo Taayyee Danda'an muddee tokko irraa kaasee aangoo irraa kaafamuun xalayaa ministeerri muummee Abiy Ahmed irraa barreeffame addeesse. Obbo Taayyeenis xalayaan kun isaan qaqqabu BBCdhaaf mirkaneessanii jiru. Obbo Taayyeen tibbana marii marsaa lamaan mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti taasifamaa ture akka fashalaa'u kan godhe mootummaa ani keessa jiruuti jechuudhaan qeequun isaanii ni yaadatama. Obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu isaanii ilaalchisee barreeffama gabaabaa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin kabajamoo ministeera muummee yaada ida'amuu dubbattee fi barreessite amanee isin hordofe dhawata garuu nama waan dubbatu hin jiraanne qofa utuu hin taane cubbamaa dhiiga namaatiin taphatu ta'uu keessaniin hubadhee jedhan. Itti dabaluudhaan gaafan dhugaasa'ee waraana bilaasha maqaa walabummaa biyyaatiin bantan isa Itoophiyaanota wal nyaachisee fi diinagdee biyyaa kuffisee gaggeessaa turtan deeggaretti nafaarsaa turtan. Har'a gaafan dubbii argee gara nagaa goruun wal ajjechaan obboleeyyanii haa dhaabatu jennaan aangoo narraa fudhattan. Otoon shira Oromoo Oromoodhaan balleessuu fi obboleeyyan isaatiin walitti buusuudhaaf kaatan argaa callisuu dhabuu kootti baay'een gammadaa jedhanii barreessaniiru. Obbo Taayyeen xalayaa aangoo irraa kaafamuu isaan qaqqabuu fi paartii badhaadhinaa fi bulchiinsa ministeera muummee qeequun fuula feesbuukii isaanii irratti kan barreessanis kanuma isaanii ta'uu BBCdhaaf mirkaneessanii jiru. Sababni waanuma amma araara jenne malee maaltu jira? Gaafa waraana deeggaruu dinqisiifamaa turre uummanni haa araaramu wal fixne jennaanuma na dhukkube jechuudhaan himanii jiru. Guyyaan farra malaammaltummaa Oromiyaa 18ffaan mata duree malaammaltummaan diina waloo keenyaa waan ta'eef gamtaadhaan irratti haa qabsoofnu jedhuun Adaamaa galma Abbaa Gadaatti kabajamaa jira. Saganticha irratti afyaa'ii ittaanaa caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Ummataa, pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simal dabalatee qondaaltonni mootummaa naannichaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi keessummoonni biroon argamanii jiru. Oduma kanaan wal qabatuun Daayiriktarri Jeneraala Tajaajila Odeeffannoo fi Tika Nageenyaa Biyyaalessaa fi walitti qabaan koree farra malaammaltummaa biyyaalessaa obbo Tamasgeen Xumuraa kabaja guyyaa farra malaammaltummaa 20ffaa irratti argamuudhaan koreen farra malaammaltummaa biyyaalessaa erga hundaa'e kaasee hojiiwwan hedduu raawwachuusaa kaasanii jiru. Sochii waggaa tokko keessatti taasifameenis sadarkaa biyyattii eeruudhaan 3577 dhiyaatanii jiru. Hojiin qulqulleessuus hojjetamee jira. Kana keessaa warreen qorannoodhaaf ga'an dhimmoota 1579 irratti qorannoon gaggeeffamuu fi galmee qorannoo 858 xumuruun akka danda'ame himanii jiru. Koreewwan farra malaammaltummaa sadarkaa naannoo fi bulchiinsa magaalaatti hundaa'anis ofii isaaniitiin heeruu simachuu qorannoo gaggeessuu himataa fi falmi gaggeessaan jiraachuu heeranii jiru. Sadarkaa qindeessummaa koree farra malaammaltummaa biyyaalessaan galmeewwan qorannoo 339 irratti falmiin gaggeeffamaa jiraachuu himuudhaan galmeewwan himannaa 90 irratti murtoon kennameera jedhan. Kanaanis himatamtoota 146 murtoon balleessummaa kennamuu dubbatanii jiru. Waggaa darbe qabeenya uummataa fi mootummaa irratti miidhaan maallaqaa birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 300 fi miiliyoona
miliyoona 44 oliidhaaf lafa hektaara 50.7 qaqqabuu himanii jiru. Hordoffii korichi dhiyeenyatti taasisanis birrii miliyoona 600 fi miliyoona 84 ol aksiyoonni birrii miliyoona 5 caalu konkolaattonni 100 fi 60 lafti kaaree meetirri 100 fi 37 fi 556 akkasumas manneen 74 ajaja mana murtiitiin yoo daangeffaman birriin miliyoonni 100 fi miliyoona 30 olii qabeenyi birrii miliyoona 100 fi miliyoona 5 olitti tilmaamaman mootummaadhaaf deebisiisuun danda'amu ibsanii jiru. Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaarraa odeeffanne. Hidhattoonni faannoo ajaja tokko jala waan hin jirreef mootummaa waliin marii gaggeessuudhaaf mijataa miti kan jedhan Komishinara Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Ambaasaadder Tashoomaa Toogaati. Gama birootiin ammoo naannoo Amaaraa irraa gaaffiin daangaa lafaa naaf mala dhiyaatuu fi sochiin waraanni Eertiriyaa naannoo daangaatti taasisu wal amantaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru danquu akka danda'us himanii jiru. Komishinarri Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa kana kan dubbatan Jimaata Mudde 8 Itoophiyaatti Ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Arviin Maasinqaa waliin marii yeroo gaggeessanitti Ambaasaaddarri Ameerikaa torbee darbee naannolee Amaaraa fi Tigraayitti daawwannaarra kan turan yoo ta'u aangawoota mootummaa pirezidaantota yuunivarsiitiiwwan naannolee lamaanii waliin marii gaggeessuu isaanii imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee ture. Qondaaltota mootummaa naannoo Tigraay waliin torbee darbee dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti yoo mari'atan naannoo Amaaraatti ammoo rakkoon nageenyaa naannichatti dhalatee sochii dhaabbilee irratti dhiibbaa akkamii akka qabaatus mari'atanii jiru. Ambaasaadder Arviin daawwannaa naannolee lamaanitti taasisaniin erga deebi'anii Komishinara Haaromsa Biyyaalessaa kan ta'an Ambaasaadder Tashoomaa Toogaa wajjin kan mari'atan yoo ta'u lola naannoo Amaaraatti gaggeeffamuun lakkoofsi namoota buqqaanii naannoo Tigraayiif yaaddoo nageenyaa uumuu ibsanii jiru. Ambaasaadder Arviin daangaan lafa naaf malaa naannolee gidduutti ka'uu walamantii naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru kan qoru akka ta'ee fi haalli sochii naannoo Amaaraa fi waraana Eertiriyaa Tigraayitti hidhannoo hiikkachiisullee qoree akka jiru taajjabuu isaanii Komishiniin Haaromsa Biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Walitti dhufeenyi gaariin Itoophiyaa fi Kwaatar gama siyaasaatiin qabanii uummattoota fayyadamoo kan taasisu gara walitti dhufeenya diinagdeetti jijjiiramuu akka qabu deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Araggaan beeksisan. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Araggaan fooramii Dohaan cinatti daayireektara olaanaa fandii misooma Kwaatar Kaaliif Biin Jaasim Alkwaar waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniitiin qindoomina waggaa hedduudhaaf Itoophiyaa fi fandii misooma Kwaatar gidduu ture irratti ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Ambaasaadder Misgaanuun Kwaatar damee qindoomina diinagdee irratti filatamtuu ta'uu himanii walitti dhufeenya gaarii biyyoonni lamaan gama siyaasaatiin qaban uummattoota fayyadamoo kan taasisu gama diinagdeetti jijjiiruun barbaachisaadha jedhanii jiru. Biyyoonni lamaan walitti dhufeenya waloo karaa waaraa ta'een guddisuudhaaf damee qindoominaa irratti qaban cimsuudhaaf walii galuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Ijaarsi Akaadaamii Hooggansaa Finfinnee bara baajataa kanatti kan xumuramu ta'uu waajjirri ijaarsa piroojektota gurguddaa magaalaa Finfinnee beeksise. Daayireektarri bakka bu'aa kominikeeshinii waajjirichaa obbo Sisaay Inseenee DHPI'tti akka himanitti ijaarsi Akaadaamii Hooggansa Finfinnee yeroo ammaa dhibbantaa 74.77 hojjetamee jira. Bara kanas ni xumurama jechuudhaan dubbatan. Ijaarsi kun lafa hektaara 10,000 irratti baasii qarshii biliyoona 1.339 hojjetamaa jiraachuu himanii keessusaatti darbii 9 galma walgahii kutaalee barnootaa kutaalee ciisichaa jimnaazimii fi kutaa bulchiinsaa fi kan kana fakkaatan kan qabu ta'uu himanii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadha.